मैं कम चक्कर हो जाता हूँ नुत्ती मामी जल का बर्रा jalqaba muka qopheeffate jalqaba mukaa fi qorqoorroo qopheeffatteeti ergas booda ogeessi haamte ogeessis muka dhaabee tolfatee ergas qorqoorroo irratti dhaaba qorqoorroo irra dheebooda dhagaa fi biyyee qopheeffatte biyyee sanniin jiifteeti gandi akkanuma daboodhaan namni walii oolanii ijaaran. baay'ee bareeda wanni kun simmintoo of keessaa hin qabu mee akkamittiin isinirra jiguun sodaatanii biyyeen isaa biyyee bakkoolaa yaniin biyyee adii jechuun albuuda aanaa kana keessatti argamurraa isii ijoodha jechuudha. hagam tura manni kun waggaa dhibbaallee taa'uu danda'a. waggaa dhibbaa amma darbiileen amma dura jiran kan ta'an keessa waggaa dhibbaa yookaan waggaa dhibbaa 50 ni jirti. namarra jigeen beeku jigeen beeku gosa kallee nagaa itti namuu bareechee isii giraatti tokkicha ijaaruuf mee gatii hagam fixa kun daboodhaan ijaarama. dhagaan isaa tasuma funaanama. dhagaa makiinaadhaanii funaananii fida. kanamaaf jaaru buuzii jaaru daboodhaan ijaarama. Dabaadhaas. anteem tana gara Qaroomina cimaadha kuni. Agartee hojiin kun kan mala qaroomina cimaadha. Uummanni naannoo kana ganda kana keessa jiraatu akkuma agartu kana dhagaa ofumaa funaananiitira biyyoo nooraa qabu wayi kaalbuuda qabu akkanumaan funaananiitira dabootiin ba'anii ofuma isaaniitiin ijaaru. Akkuma agartu kaan manni kun baay'ee jajjabaataadha. Akka odeeffannetti waggaa 150 tura. Hin jigu, hin dulloomu, baasii baay'ee isaan hin gaafatu. haala kanaan qaroomina qabaniin haala kanaan ijaarochaa. Kanaaf hojii baay'ee namatti toluu fi baay'ee nama gammachiisu kan jajjabaachuu qabudha. Osoo danda'amee muuxannoon akkasii kun babal'atee hedduu namatti tolaachaa. Dhugaatti baay'ee na gammachiisa naan kana arguu footte jechaa. So qaroomina amma biyyi keenya uummanni keenya qaroomina qaba kan jedhamu kan irra ittiin dhugeeffachuu hin danda'amaa jechaa. aanaa fadisitti aanaa fadisitti ganda Mana besarnya dia, nama tu. baay'ee namatti tola qonnaan bultoonni aanaa fadis mala aadaatiin mana waggaa 100 ol turuu danda'u dhagaa biyyee naannoo isaanii jiru albuuda naannoo isaanii jiruun akkanatti bareechanii ijaaratanii manneen kunneen baay'ee ol dhedheeraadha. lafti aanaan fadis gammoojjii waan taateefis ho'a kan dandamatu mana babbareedaadha ol ijaaranii kan ijaaraa jiranii baay'ee namatti tola. Naannoon kun hundi akkanatti bareechee faayee ijaarrata jechuudha. Maqaan kiyya Fariyaa Abdullaatiin jedhama. Aanaan fadis gandii marqullee. Mee mana kana babbareedaadha manni kun biyya birarraa adda akkamitti ijaaramame isinitti tolaa dubartoonni? Manni keenya amma barashaan buutee barashaa laaffifatan dhiirti dhagaas buutee dhiiga dhagaa fi barashaa jidduu kaa dhagaa gubbaa kaanii ijaaran.
Ega jaaraniin booda ammas baraashaarra deebisanii rigan. Riganii wal qixxeessanii achi booda ammasis qalama godhanii mana akkasitti tolchan barandaan akkasitti fuula duroomda riganii tolchan. Teessinis akkasitti rigama dhagaan ni badaa jechuudha keessa akkasitti baraashaa gubbaa godhanii rigan. Dhedheeraadha amma keessallee baay'ee bareechitanii madaba fa'itti tolchitanii mee isin akkamitti keessa tolchitan akkamitti ga'een dubartootaa maali? Ga'een keenya gizee isaan jaaranii fixan booda baraashaa saniin lafa riinee lafa tolfachuu. Achiin booda qaama isaan tolchan kana faaya adda addaatti naqanii tolfanna. Injigu hora tokko lettu. Hagam turuu danda'a? Ka tureewu ummi hanga fedhe tureewu gizee jigu dhagaan kun keessatti injigu gara alaa jigu. Jaara abbaan jaare sanirraayi gara alaa jigaa jechuudha. Yoo tureewu. Galatoomuu ulfaadha. Labi, kita mau? Inni kun ilaalamu dhagaadhaa fi baraasharraa ijaarama jechuudha. Dhagaadhaan dhagaa caccabsatanii eega dhagaa buqqaatan dachuma kana keessaa buqqaafatanii baraashaa makiinaadhaan bakka biraatti fitatanii asin dhagaatu laal kun akkuma as jirtu kanatti akka rakkaatu ni jiisu bishaaniin eega jiisanii booda akkuma bullukeetitti dhagaa kana ni kaan jechuudha. Garaagarummaan isaa fi bullukeetii jidduu jiru dachaa lamatti kaa'ama inni bullukeetiin dachaa tokkotti kaa'ama tarree tokkotti inni dachaa lamatti tarree lamatti wal cinaa kaa'ama. Tarree lamatti kaa'ama dhagaa dhoqqee kana fuudhaniiti akka simintootti itti fayyadamu irra kaa'anii dhagaa gubbarra kaa'anii itti maxxanu. Akka aanaa fadiisitti hundi kanumaan jaara? Akka aanaa fadiisitti harki irra baay'een kanarraa hojjetama jechuudha. Irra baay'een amma bakka dhagaan hin jirretti boortee bakki jedhamus boortee irraa hojjetamu jira jechuudha. Kanuma yoo simintoodhaan garaftee bullukeetumaa wajjin wal fakkaata. Waggaa 50 ol turuu danda'a jechuudha amma. Waggaa 50 ol turuu danda'a hin jiru. Nadaba korota naganneeti. Eega korota nayini booda baraashaa gubban nayinee baraashaa san ballifnee wal qixxeessinee akkasitti baraashaa lamata jiibnee irra gadhiisnee akkasitti qallisnee irra dibneeti akkasitti bakka qallifnee tolchinee wal qixxeessinee jechuudha nadaba goone. Nadaba kana kaasee walitti murame kana dhagaa keenya dhagaa rukmii takka keenyeeti dhagaa saniin akkasitti dhagaa san gubbaa kaasisnee deebisnee dhagaa mareinee jechuudha. Akkanatti ol dheeratuun kun maali faayidaan isaa mee? Aduurraa akkaanurraa ol ka'u. Lafti gammoojjii. Lafti gammoojjiidha. Mee dur namni horii waluma keessa galaa maluma aadaatiin galaa amma baay'ee bareedaadha. Amma muuxannoon kun babal'ate. Amma babal'achaa jira ijoolleen zabana kana ammaan tana inumaa mana horiitii fi mana isaanii adda ijaarratan malee wal keessa hin godhan. Ka wal keessa qabu amma adda baasee mana horii ala ijaaree fi mana jireenyaati fi mana horiidhaa adda baasee jira jechuudha. Ulfaadhaa galatooma isinitti haa tolu. Nagaa ta'a. Nagaa ta'a.